keessaa dirqama kabajaa keessanii ulfina keessaniifini gidduun dhufe nagaama sin gaafachuu malee haasaa dheeraallee hin qabu dhuguma otoo dandahamee sila halkanii guyyaallee si waliin haasa'e natti tola yoo ammoo haala as jiru hubattanii xiqqoo gara kanatti yaada kiyyaa deemsisuurra silaa waan irratti xiyyeeffatamuu qabutti xiyyeeffachuutu narra jira waan ta'eefin yeroo gabaabduu qofaa amma bireekiirra jirra waan daqiiqaa xiqqooti isheematti fayyadamee nagaa sin gaafachuu barbaada baga jiraattanii dhaamsi sinii qabu dhaamsuma xiqqoo Oromoon hojii walaa dorgomu arrabaa waliin dorgomiin mataa gadi qabadhaa hojjedhaa mul'achuun homaa gatii hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadu beeka. Gaaffii sabaati harkaa qaba. Waraanicha egaa kallattii baay'eetiin akkinni waraana hin taane ka godhu waan baay'ee jira. Namni yoo waa gochuu dadhabe qabsoo kanatti gufuu ta'uu yoo baate qabsootti gufuu ta'uu dhabuuni akka nama rasaasa tokko gumaacheetti hin ilaalan. Kanaafiyyuu buusii miti dubbiin keenya. Maallaqa funaanuu miti dubbiin keenya. Sirnadha ijaarrachuu feena. Kan boru hegeree Oromiyaa, ijoollee Oromoo, ijoollee keenyaaf biyya taatu. Mul'atadha qabna. Mul'anni kun immoo akka qoosaatti galman ga'u gufuu baay'eetu dura jira. Gufuun kun immoo akka salphaatti hin ka'u wareegama guddaadha gaafata. Kanaafiyyuu Oromoon maallaqa qofaa irratti sammuunsaa qiyyaafatee yoo hojii hojjeta ta'e yeroo hedduu walitti bu'iinsa dhala. Ani gama koo yoo maallaqi haa hafuyyuu jechuutti hin jira. Isinummaan ijaarama. Looyerraa ijaaramu, ikoonomistiin haa ijaaramu, warri injiineraas haa ijaaraman, jaarsi haa ijaaramu, dargaggeessi haa ijaaramu, jaartiin haa ijaaramu akkas jechuutti hin jira. Ijaarsa kana keessatti immoo walitti dhufee abbummaan qabaachuu fedha waraana bilisummaa Oromoo irraa. Silaa qaamaan bira jiraadhee wareegama lubbuu dhangala'uu dhiigaa cabuu lafee kafaluu hin danda'u dafqan dafqee argadhu irraa immoo yoo lilmee tokkollee bittiifii ta'ee ittiin gumaacha ka jettan yoo ta'e immoo akka nun diignetti akka nun xiqqeessinetti akka wal nu nyaachifnetti sirnaaf tartiiba tolfanneerra sanaan nu gumaacha. Yoo sanaan gumaachuu ka hin barbaanne taatan immoo dhaaba tolfadhaa. Woboo qofaa miti haa baay'atu rakkoon qabu. Sabni guddaan kuni yoo dhaaba baay'ee qabaate mormiirraa hin qabu. Maqaa woboon garuu daldalamuun qabuuni ejjennaa makoo yeroo hundumaati. Hanganaafin oduu gama diyaaspooraa kana dhiise. Ergan oduu dhiisee hojii matti hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoos hojii matti jira. Namni yoo walii galuu dadhabee akka walii galuu hin qabnetti walirraa fagaachuu osoo hin taane walii galuu dadhabuu keenya irratti walii gallee walii beeknee taa'uun ni danda'ama. Dhuguma iffartii guddaatti gootanii baay'eetti investi gootanii qophii kana qopheeffattanii yeroo dheeraa tonsi waliin ture natti tola. Garuu qophiima kanallee fashalsuuf doomsuuf Oromoomti jiru kun akkitti walirratti hojjetanis immoo akkasuma hin arge. Ani carraa waan miidiyaa waan akkasii hordofuu sana hin qabu. Ani hojii makootti hin oola. Amma immoo ergan as dhufee daqiiqaa 2-3 ennaan laalu waan akkasii faatu deddeema. Ela yaa Oromoo maallaqni miileenaan hojjennee argineetu bu'aasaas fafasaas tempteeshinii inni qabu sundumaa argineerra. Dubbiin maallaqa miti. Dubbiin qaanii gabrummaa bara dheeraa jala jirru jalaa bahuudha. Dubbiin bara waggaa 5, 10, 20, 30, 40, 50tti Oromoon eessa gahuu qabdii tarsiimoo tokko lafa kaa'achuudha. Bilisummaa arguu dandeenya ta'a, arguu dhiisuu dandeenya ta'a. Biyyi hin darbu, sabni hin darbu, dhaloonni hin darbu. Dhaloonni hin darbu ennaan jedhutti fufiinsa qaba walitti ejjaadha. Nuti immoo yeroo tokko ni dabarra. Leegaasii akkamii keenyeetu dabarraa. Seenaa keessatti galmeen seenaa maqaa keenyaa akkam jedheetu qoraa. Isa kana haa ilaallu. Dhimma maallaqaan laaliina. Buusiin maallaqaa lilmee nuubitti yoo ta'e bu'aa qabdi. Achi keessatti isinis abbummaadha qabaattu. Kan kanarraa hafee waraanni bilisummaa Oromoo har'a 200 miti, 300 miti, 2,000, 3,000 miti. Kuni buusii isin buustan qofaan socho'uu akka hin dandeenye beektu. Buusiin isin buuftan suni abbummaa akka qabaattaniif qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo bajanni isaa guyyaatti miiliyoonaanidha socho'a.
beektu lakkoofsa isaa. Kun hundi rasaasadha dhukaasa. Hin nyaata, hin uffata, hin hidhata. Kanaaf iyyuu dubbiin maallaqa silaa otoo taate, maallaquma walitti qabachuu osoo taate, kara deemaa hundumaayyuu gabbaruun hin danda'an. Dubbiin maallaqa walitti qabachuu miti. Kanaaf tokkitti daandii kaayyanneerra. Daandii sanarra deemaa, wal tokkoomsa. Daandii sana dura immoo dhaabbachuu barbaaddu yoo ta'e, diinnuun nu dura jira rakkoon qabu. Wal hubannee ijaaramee waan biraa karaa kanarra Oromoon gaaffiin ishee galma ga'uu danda'a jettan itti amantan hojjedha. Waan baay'ee argeera. Dhaqaarraa hirmaadhaa jedhamee kan achii booddee garuu buusii immoo karaa keenya fidaa. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isa baasuu danda'u tolchate karaan biraa hannisummaaf barbaachise. Hanna sana nurraa dhiisa of danda'a. Yoo ka maraate jiraate wal ta'a maraatuu keessan hidhadhaa Oromoo. Yoo rakkate jiraate wal ta'a. Buusaa gonofaa qaba, aadaa qaba Oromoon. Oromoon beela'ee naman kadhatu wal gargaara. Hankanaachi gaachana sabaa ka ta'e kana silaa namni yoo maqaa isaa dhaga'u akka barbaadetti waan barbaade huccuu ofiiyyuu ofirraa baasee kenna waan ta'eef ishee sana jala dahattanii waa gochuun gaarii miti. Namni mana kana keessa jiru hedduun isaa nin beeka. Committed. Warra of kennee olola hedduu dandahee wal harcaasuu mannaa walitti dhufnee waliin taanee tokko taanee waliin dhaabbannee qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sabni guddaan kun warri na gabroomsee lakkoofsaan nun caalu, dinagdeen nun caalu, baay'ina uummataan nun caalu, baay'ina daangaa bal'ina lafaan nun caalu, wiizdamiitiin nun caalu. Waan fedhe ta'eyyuu carraa barnootaa yoo dhabe Oromoon naachuraal wiizdamii qabaa jechuudha. Kana hunda keessa dabartaniitu olola meeqa keessa dabartaniitu asitti walitti qabamtanii jaarmiyaa ABO utubuutti jirtan. Namni hedduun ABO hin beeknu jedha. ABO'nis WBO'nis numaa jechuutti jirra malee maqaa haaraa miti kun. ABO'n jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaa siyaasaa hawaasummaa, dinagdee, dippiloomaasii, waraanaan galma ga'uuf hojjetu. Sana keessaa sheerii guddaa ka qabu lafeetti cabee dhiigatti dhangala'ee lubbuutti dhabee ka sheerii guddaa taphatee galmaan ga'uuf hojjetu WBO. Kanaaf iyyuu WBO'n kontroolii ABO irratti qabaatee ABO ta'e malee wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. ABO'n beeku ennaa jettu WBO'n beekuu jechuudha. Waan biraa tokko iyyuu hin qabu. WBO'n beektan yoo ta'e immoo akka inni ta'uu danda'utu naan galuu jechuudha. Politiko militarii komaandii iddoo tokkotti dacha'ee karoora baafatee har'a eessa oola boruu eessatti socho'a waggaa 5, 6, 10, 20, 30tti immoo Oromoo garamitti geessaa jedhee dhaaba hojjetaa jirudha. Mul'ata dhaqabna. Mul'anni kun kan inni galma ga'uu danda'u istiraateejii yookaan tarsiimoo hedduutu jira. Kanaaf dhiisaa waliin harcaasiina. Namni baay'ee odeessaama ture waggaa 3, 4, 5 duras ilma odeessa. Wanti inni odeessaa ture ennaa waggaa 1 darbu, ennaa waggaa 2 darbu, ennaa waggaa 3 darbu gaaffa question godha, measure godha. Lafarratti nama hojjetu barbaada. Oromoo rakkoo Oromoo teessee Oromootti himaa yoo oolte homaa gatii hin qabu. Balbala namaa rurrukuti. Deemi waa barbaadi. Gara deemetti miilli taa'u silaaftuu homaa gatii hin qabu. Miilli deemu garuu waa dhala wayitti bahaa jechuudha. Balbala namaa rurrukuta. Profeesar Mahammad dhiyooma kan inni hawaasa'u dhagaye. Gaaffii Oromoo jennee Oromoon rakkoo qabdi jennee biyyoota adda addaatti deemnee waraqaa barreeffannee galfannee waraqaan keenya dubbifamuu diddee shalfin taatee achitti dhukkee tu irra qubataa jedhe. Dhugaa namni nun dubbisu ture. Akka Oromoo akka WBO'tti dhiisiitii akka Oromoottuu sabni guddaanii lakkoofsi isaa hammana ga'uuf lafa dachee hammana bal'attuu qabdu suni akka sabaattuu hin beekamtu. Har'a wanti tikseelooniiti homaatti hin baatu ijoolleedha waliin galtu waliin hin deemtu waliin hin dhaabbattu siyaasa iyyuu hin beektu fuuldureen ishee maal akka ta'e hin beektu ka jedhametu addunyaa kana dubbachiisuu jira jechuudha. Kanaaf lafarratti waan hojjetamu raashinaali. Logically and reasonably measure godhaati judge nu godha. Ankanaachi ebeluun akkas godhe, ebeluun akkas ta'e, akkasitti akkas nu godhe, akkasitti akkas nu godhe sanaa miti. Kanaafuu yeroo fixadheen jira dhiifa manaa godhaa tonguddoo isinitti haasa'e natti tolaa deebi'uuf hin jira waan ta'eef
waan birriitiin osoo hin taane waan tarsiimootiin yaada. Wanti amma deemaa jiru kanaa sanaa siniin jechuun barbaadu itiksiisaas miti waan ta'eef. Garuu chaalenjiin guddoon fuuldura keenya jira quba qabaadhaa. Kanaaf waan tarsiimoo irratti Oromoon maalitti bahuuf deemti? Akkam ta'uu qabna? Wallaalaa keenyas beekaa keenyas akkamittiin qabannee fuulduratti socho'uu dandeenya? Baabura tokkotti akkamitti deebinee wal qabannee isteeshinii isa xumuraa irratti haga buunutti wal dandeenyee deemnaatti deema jechuudha. Abaaboo boon beekuu hoogganni isaa abaluu miti. Akkas miti dubbichi. Yookaan 2000 akkasii 2000 akkasii korri sabaa akkas godhee miti. We are an independent organization amma. Kana fudhachuu danda'utu sinitti jira. Dhaabni nu hoogganu kan biraa, namni nu hoogganu kan biraa jiru. Dirreerraati hooggan. Dirreerraa hoogganuu mun barbaannu. Hooggansa nu barsiistanii, qabsoo nu barsiistanii jedhus jira. Waggaa 50 darbe dhiiroo. Waraana 50 garuu qabaachuu hin dandeenye Oromoon. Kanas ilaala yoo sammuu qabdu ta'e. Waggaa 50 darbe kana hundumaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti diina waliin kiiloomeetira 1-2 irratti taa'ee leenjisee hidhachiisee lolchiisee mandara keessa taa'ee lole in history of this world ripheen lolaa akkasiitu jiraatee hin beeku. Takkaamayyuu hin jiraanne jechuudha. Kanaan dura immoo gammoojjii fagoo lafa waraabessii fi allaattiin foon keenya sooratti Oromoonuu jiraachuu keenya quban qabne keessatti wareegama kaffalleerra. Waraana xiqqoo taane waraana 500 horachuu hin dandeenya baa'oon barasaa guutuu keessatti. Kuni har'a yeroo ta'u it's not a miracle. Hojjetameetu jijjiirame. Hojii sanatti waa gumaacha dhagaatti hin darbatiina. Yoommoo waa gumaachuu hin dandeessan ta'e callisaa dhiisaa sunuu gumaacha. Fayyaanaa ta'aa dhiifamaa teenshinii hedduu jira. Hojii hedduu jira. Ni hubattu jedhee yaadaa. Egaa milkaaha injifannoo. Dhugaa dubbachuuf jaalmarqoo of jiraadhu fayyaanuu ta'e bakka jirtanittis milkaa waan dati dhaamte ija qabdii Oromoon gaa kanuma jabeeffatu alaamtuu keessaa gabba'ee waan kana nu dubbise isa taan immoo yoo har'a dandeenye yoo har'a hin dandeenye immoo jaalattanis yeroo biraa dhiyeessuu yaalla. Ammaaf gara waan sanatti deebi'aa jiru amma akkuma jiru dhimma keenyatti haafufnu obsumaanis immoo eeggannu siniin jenna. Kanuma jira itti nuufuu fi Zalaalam gumaacha keenyatti fufnaa dhugaa dubbachuudhaaf ga'a. Kanaaf waan jedhu qabaachuu barbaade ani fayyaa ta'e jaal jireenya yoo waan atis waan jettu qabaatte jedhiiti boba akka deebitutti jiraate nu deebi'u yookaan dhufaan ture. Ittuma fufuu keessantu gaarii natti fakkaata. Namoonni harka babaasan jiru sanatti deebi'aa tarii maayikii banuu rakkatu namoonni warri host taatan irraa babbanaa yoo maqaa isaanii dhooftanii akka kanaan ittiin fufaa kophaa kophaatti itti fuftu yoo taate kophaa kophaatti godhadhaa yoo immoo bakka tokkottis ta'e akkasii anis xiqqoo achi baheen deebi'aa maanej godhadhaa fayyaa ta'a dhufaadhaa. Okay, garuma lachaniyyuu ni jiru. Garuma gara mana garaagaraatti itti fufamee jira. As keessa nama 530 jira. Gara sanas akkasuma jira. Iddoo lamatti geggeessaa jirra gumaacha kana. Waan gumaachine egaa booddee walitti finnee hubachiifna fayyaa ta'a. Ayyaayya ulfaata. Itti fufu. Gabaasa. Hedduu galatooma itti fufna. Yeroo Garbiitii fi Mahammad Agadaa wal duraa aduun akka isaan ofumaatti fuftuu jaalladhu. Eenyu jettee? Jaal jireenya nuti itti fufnaa. Itti fufaa nan deebi'a gabaadhaa. Tole fayyaadhaa. Jaalawwi jirtaa? Maayikii kee banadhuuti nu dursi ayyee itti nuuf figaa. Okay. 1 second. Hayyee